Akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guutummaa addunyaarra kan jirtan nageenya keenya kan kabajaaf kan jaalala bakkuma jirtanitti hunduma keessaniif haa bayyatu. Egaa tibbana sooshaal miidiyaa irratti Daani'el Dabalaa Luluu Dabalaa kan jedhamu dhageessanii beektu yookanis immoo argitanii beektu ta'a. Haa ta'u malee waa'ee nama kanaa eenyu namni kuni uummata Oromoodhaaf yookaan biyya kanaaf maal gumaacheera kan jedhu irratti nama isinitti himu dhabdanii beektu ta'a jechuudha. Yookaanis immoo kitaaba waa'ee isaaf barreeffame argattanii dubbisuudhaaf carraa hin arganne ta'a. Haa ta'u malee waartii maltiimiidiyaan waa'ee kanarratti riiviyuu isaa qopheessee kan isin eegu ta'uusaa kabajaan isin beeksifna. Daani'el Dabalaa eenyu? Eessatti dhalate? Eessatti guddate? Bara umurii isaa jiraate kana keessatti maaltu isa mudate? Gumaacha inni uummata Oromoof gumaache maali? Gumaacha inni biyya keenya kanaadhaaf gumaache maali? Akkuma kana addunyaadhaaf namni kun maal gumaache kan jedhamu seenaan nama kanaa hanga guutummaa addunyaatti deema waan ta'eedhaaf waa'ee kanarratti kitaaba sanarra dhaabannee artikil riiviyuu isaa qabannee yeroo gabaabaa gidduutti deebinee akkasin agarru gamamaan waadaa isiniif galu barbaanna. Kana yommuu jennu kun koopiraayitii wajjinitiin waliin qabatu jechuudha. Hojii namni tokko hojjeta kamiyyuu bifa artikil riiviyuudhaan abaluun kana hojjeteera yookaanis immoo kanarratti kana barreesseera wanta inni hojjete immoo kana fakkaata ture jechuun waanuma beekamaa fi waanuma seera qabeessadha malee waan tokko rakkoo kan hin qabne ta'uusaas gamamaan akkasin beektan isinitti himuun barbaada. Kun gaafa ta'u maarra dhaabanneet odeeffannoo kana kan isinitti himnu yommuu jennu kitaabni Daani'el Dabalaadhaaf barreeffame Luba Fiqaaduu Beenyaatiin kan barreeffame akkuma argaa jirtan kunoo harka koo jira. Tiishartiin kunis illee isumaaf kan hojjetamedha jechuudha. Guutummaatti namichuma fakkaannee yookaanis immoo hojii namichaa bakka buunee artikilii isaa yeroo gabaabaa gidduutti kan isin dhageessisu ta'a. Egaa kitaaba kana keessatti jechuudha waa'een Oromoo akka gaanfa Afrikaatti ilaalcha akkamii qaba? Warri adiin uummata Oromoodhaaf ilaalcha akkamii qabu? Namni kun eessatti dhalate, eessatti guddate? Bara jireenya isaa keessatti immoo maaltu isa mudate? Maal gumaache kan jedhu bal'inaatiin kan waliitiin ilaallu ta'a jechuudha. Kitaabni kun gaafa ilaallu kallattii lamaatiin ilaalla. Namni kun gabaabinaan seenaa isaa asirraa kitaaba kanarra gaafa ilaaltan guja qabsiisaa fi qaanqessaa wangeelaa fi barnoota ammayyaa uummata Oromoodhaaf jedha jechuudha. Kana jechuun qabxiiwwan gurguddaan lama of keessaatii qaba. Guja qabsiisaa wangeelaa fi barnoota ammayyaa jechuudha. Namni kun baayibilikaalii yookaan amantaa keessatti bu'aa inni amantaadhaaf gumaache mana amantaadhaaf yookaanis immoo dhaabbata amantaadhaaf bu'aa inni gumaache maali? Akkuma kanas immoo saba kanaaf akademikaalii dhimma barnoota ammayyaatiin wal qabatee gumaacha inni gumaache maali kan jedhullee qabxii barbaachisaa sabni keenya beekuu qaban. Saba keenya irra darbee dhaloonni nu booddee jiran seenaa kana beekuu qaban dhimma baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e qabadhee kan isiniif dhiyaadhu waan ta'eef akka hordoftan isiniin jenna. Egaan artikil riiviyuu kana akka qopheessituudhaaf maaltu si kakaase jettanii yoo na gaafattan seenaan nama kanaa waggaa 127 booddee kan barreeffamedha. Jaarraa tokkoo fi walakkaatti kan siqu jechuudha. Waggaa 127 booddee barreeffame. Jaarraa tokkoof walakkaatti kan siqu booddee barreeffame. Kanaaf seenaa dhokatee ture, seenaa irraanfatame, dhaloonni amma jiru kun bira kan darbe yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hayyoonni seenaa nama kanaa qoratanii barreessanii kaa'anii dookumentiin isaa waggootaan booddee immoo dhaqee argame namoonni itti gaafatamummaa isaa fudhatanii bifa koreen ijaaramee seenaan nama kanaa akka barreeffamu ta'e. Kabajamaan artistiin keenya Haacaaluu Hundeessaa seenaa rirmi nyaatu jedhee ture. Dhugaama isaati. Har'a lafee Daani'el Dabalaa rirmi nyaateera ta'uu danda'a. Seenaa isaa garuu rirmi nyaanne. Waggoota amma kana lakkoofsisee jaarraa dabarsee guyyoota hedduu dabarsee seenaan isaa kun bakka dhokateetii bakkeetti ba'ee mul'ate kitaaba ta'ee barreeffamee maxxaneera. Haa ta'u malee namni hundi kitaaba kana argee bitatee irraa fayyadameera yoo jenne ta'uu dhiisuu ni danda'a. Egaa ammas gaabbii hin qabu. Riiviyuun kun odeeffannoowwan beekamuu qaban hintii xiqqoo beekumsa duraan hin qabne irratti yookaan immoo qabdan irratti waa isiniif dabaluudhaaf kan qophaa'an waan ta'eef waan ta'e akkasin irratti argattan waan tokkoyyuu hin shakku. Kanaafiyyuu seenaa nama kanaatti dhiyaadhaa kutaa lamaatiin isiniidhaaf xumuruu kan yaallu ta'a. Waaqayyo nama guyyaa sana nama taasisu baay'ee isin jalanna baay'ee isin kabajna. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.